akka hadda gammadeen beeku hawaasa keenya an abalu tokko lama jedhee waamuun danda'u namoota kuma 34 dhuftan kuma 35 ta'uu danda'a namoota dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa warri dhufes warri hafes hundinuu ilmaan Oromoo hundi injifattoota injifattaniitu hundi ilmaan Oromoo warri biyya jirtan warri eessa jirtan warri qabaatanii kennitan keessattuu warri dhabdanii immoo taaptaap godhaa turtan warri bilbiltanii akkamitti ergina maallaqa akkamsii goona akkamsii taatanii dhiphataa turtan warri dhufuun barbaanne beekaa ooltanillee hundumti keessaniyyuu ilmaan Oromooti waan taataniif galatoomaa Oromoon eessattuu injifataadha eenyunu rabbii gaditti Oromoo qabate kufeen argine anis sanan ijaan arge galatoomaa ulfaadhaa bakkan isin eegaa jiru olittan isin arge ulfaadhaa geephaa